Jaallatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota TV ergaa fayyinaa bakkaaf qixa jirtanitti nagaanii fi ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin hundumaaf haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii foonitti hafuuratti jajjabaattu. Inni nagaa isaa nuuf baay'ise gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara baraan ulfina guddaa haa argatu. An obboleessa keessan Paaster Dandanaadha. Akkuma beekamu yeroo garaagaraatti karaa TV ergaa fayyinaatiin barumsa kadhataa fi ergaalee garaagaraa isiniif dabarsaa turuun koo ifaadha. Karaa tajaajila toora kanaan darbuun namoonni baay'een akka hafuuratti jajjabaatan, hidhaan namoota baay'ee akka hiikkate, akkasumas lubbuun haaraan gara gooftaatti dhufan jiraachuu isaaniitti guddiseen gammada. Karaalee garaagaraatiin dhuga ba'iinsi hedduu waan qaqqabaa jiruuf Waaqayyo gooftaa maccaatiif galanni guddaan haa ta'u. Erga Waaqayyo toora kanaan hojjechuu fedhe, erga hojiin Waaqayyo bifa dinqisiisatiif, bifa Waaqayyoon kabachiisee dhalootaaf qullaa'ina ta'uun hojjetamee kana caalatti aarsaa barbaachisu hundumaa baasuudhaan karaalee garaagaraatiin hojii Waaqayyoo toora kanaan hojjetamu kanarratti cimee hojjechuu akkan barbaadu gama kanaan isin beeksisa. Warreen tajaajila kanatti eebbifamaa jirtanis yeroo yerootti ergaa karaa kanaan darbu dhaggeeffachuudhaan akkasumas hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan tajaajila kanaan akka eebbifaman, waanjoon isaanii akka cabu dhimmitanii akka hojjettan gama kanaan isin affeera. Jaalala Waaqayyoo ni ta'a jedheen abdadhaa. Keessumoota garaagaraa qabadhee yeroo yerootti nan dhufa. Akkasumas waraabbiin tajaajila kanaa kana caala bifa fooyya'aa ta'een istuudiyoo mataa isaatii qabaatee kaameraa qulqullaa'u kana caalatti fooyyee ta'e qabaatee tajaajila isaa akka isiniin ga'u abdii guddaan qaba. Yeroo dhiyootti wantoonni hundumtuu sirratee kana caalatti bifa fooyyee ta'een tajaajilli bal'aa fi barumsi gadi fageenya akkasumas kadhannaa fi sagantaaleen garaagaraa toora kanaan akka isiniif darbu goma kanaan dubbadhee darbuun barbaada. Maarri kanaaf egaa Waaqayyoon kadhachuun, wal bukkee dhaabbachuun, karaalee garaagaraatiin harka wal qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo hojii isaa karaa kanaan akka hojjetu dhimmaatii Waaqayyoon kadhadhaa. Kadhataan ala wanti ta'u hin jiru waan ta'eef kan ergan isin jedhee sagalee Waaqayyoo keessaa kutaan yeroo darbe irra deddeebiidhaan isiniif dubbisaa ture. Kanin mata duree kana irratti bu'uurfadhe ergan isiniif dubbiseen booda gabaabinaan Waaqayyoon kadhannee gara barnoota keenya har'aatti waliin ceena. Isaayyaas raajicha boqonnaa 40 lakkoofsa 27 hanga 31tti isa jiruun isiniif dubbisa. Yaa Yaaqoob, yaa Israa'el, karaan koo Waaqayyo duraa hin dhokate, firdiin koos Waaqayyo koo biratti anaaf hin ilaalamne jettee maaliif dubbattaa? Maaliifis komattaa? Ati hin beekneeree, hin dhageenyeeree? Waaqayyo gooftaan bara baraan kan jiraatudha. Inni isa guutummaa biyya lafaa uumedha. Inni hin midhuku, hin dadhabus, hubannaa isaas namni qoree bira hin ga'u. Inni warra dadhabaniif humna hin kenna, warra aangoo hin qabneefis jabina hin kenna. Ijoollonni hin dadhabu, hin midhuku, dargaggoonnis gufatanii hin kufu. Warri Waaqayyoon abdii guutuudhaan eeggatan garuu humni isaanii hin haareffama. Akka joobiraas baalleedhaan ol hin ka'u. Hin fiigu garuu hin dadhabani, hin adeemu garuu hin midhukanii jedha. Hallelujaa. Guyyaa irraa kan irratti xiyyeeffadhu lakkoofsa 31 irra jiru waan ta'eef irra isiniif deebi'a. Warri Waaqayyoon abdii guutuudhaan eeggatan garuu humni isaanii hin haareffama. Akka joobiraas baalleedhaan ol hin ka'u, hin fiigu garuu hin dadhabani, hin adeemu garuu hin midhukanii jedha. Asirratti warra Waaqayyoon abdii guutuudhaan eeggatan, warra haareffamuutti of kennanii joobira wajjin wal fakkeessitu argina. Ittiin isiniif deebi'a. Waaqayyoodhaan hin kadhanna. Abbaa keenya, abbaa bara baraa, abdii bara baraa, hirkoo dhugaa, dawoo dhugaa si galateeffanna. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan, ulfinni guddaan bara baraan guddaa maqaa keef haa ta'u. Kan akka kee eessallee hin jiru. Atoo jabaadha, atoo michuudha, atoo gooftaadha. Bara baraan galanni guddaan siif haa ta'u. Ijoolleen Waaqayyoo Waaqayyoo irraa kan baratan ta'u jedha dubbiin sagalee kee. Akkasumas dubbii sagalee kee irratti yaa Waaqayyo gooftaa maccaa sabni baay'een hubannaa dhabuudhaan akka garagalee dubbatameetu jira. Nuyi hubannaa dhabuudhaan akka hin garagalle, hubannaa dhabuudhaan, beekumsa dhabuudhaan akka hin kufne yaa Waaqayyo gooftaa maccaa ati nu gargaari. Sabni koo beekumsa dhabuudhaan, sabni koo hubannaa dhabuudhaan garagalee yaa Waaqayyo inni dubbii kee irratti jedhamee caafame sun tokkoon tokkoon keenya irratti yaa Waaqayyo akka hin mul'anneef cimnee yeroo keenya aarsaa goonee carraa nuuf kenname hundumaan barachuuf wal barsiisuu akka dandeenyu ati nu gargaari. Ayyaanni kee, humni kee, hafuurri kee anaan darbee obboloota koo haa barsiisu. Humni kanaan muru humna keetiin kan rukutame haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Hallelujaa. Gooftaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Haareffamuu. Mata duree haareffamuu jedhu jalatti haareffamuu jechuun maal jechuu akka ta'e
bal'inaan isiniif kaaseera. Akkasumas sagalee waaqayyoo keessatti ergaa warra Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 2tti isiniif dubbisee waa'ee haareffamuu wajjin wal qabsiisee qabxiilee gurguddaa 5 isiniif kaaseera. Ergaa darbe yookaan tajaajila darbe kallattiidhumaan buufattanii yookaan seentanii ilaaluu hin dandeessu YouTube irraa. Akkasumas akka haareffamnu maaltu nu taasisa wantoota jedhu. Haareffamuun immoo maaliif barbaachisa qabxiilee jedhu irra deddeebiidhaan kaasnee waliin ilaalleerra. Har'as itti fufnee waa'ee haareffamuu wajjin wal qabatee wantoota tokko tokko kan waliin ilaallu ta'a. Gooftaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Humnaan haareffamuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e karaalee hundumaan ilaalcha keenya, yaada keenya, akkasumas sammuu keenya, jireenya hafuuraa keenya yeroo yerootti haaressuun, yeroo yerootti update gochuudhaan akka ijoollee waaqayyootti jireenya fooyya'aa, jireenya haara'eef maalummaa haara'e qabaannee dhaloota qaqqabuu akka qabnudha. Sagalee waaqayyoo kan nu barsiisu. Yoo nuti hin haarofnu ta'ee jireenya keenya hin haaressu yoo ta'e duubatti hafuun keenya dirqama ta'a. Siistemii bara kanaa keessa hafuun keenya waan hafu miti. Kanaaf yeroo yerootti dubbii sagalee waaqayyoo irratti hundaa'uudhaan akka yaada akeeka waaqayyootti carraa waaqayyoon nuuf kennetti dhimma baanee jireenya keenya haaressu, ilaalcha keenya haaressu, namummaa keenya haaressuun baay'ee barbaachisaadha. Kana gochuun immoo nutti hin ulfaatu. Sababni isaa sagaleen jireenyaa kan nu haaressu nurka jira. Afurri waaqayyoo kan nu haaressus nu keessa jira waan ta'eef carraa waaqayyoo nuuf kenne qabeenya keenya isa dhaabbataa dubbii sagalee waaqayyoo fi afura qulqulluutti dhimma ba'uudhaan yeroo yerootti jireenya keenya haaressu, yeroo yerootti jireenya keenya ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaayyuu bari nuti amma keessa jiru bara baay'ee ariifataadha. Karaa hundumaan karaa teekinooloojiitiin waan gaariidhaafis ta'e waan hamaadhaaf bara baay'ee si'ataadha. Bara kana dursinee argamuu qabna. Sagalee waaqayyoo bara bituu akka qabnullee nutti dubbata. Barichi hamaadha. Garuu barichatti dammaqnee bara bitnee ijoollee waaqayyoo gara yaada waaqayyootti butuu fi mootummaa waaqayyootti booji'uullee akka qabnu ofii keenyas yaada akeeka waaqayyoo keessatti eeguu akka qabnu dubbiin sagalee waaqayyoo irra deddeebiidhaan nu gorsa. Ijoollee waaqayyoo yeroon kun yeroo of gannee of dagannee ciifnuu miti, teenyus miti. Baay'ee cimuu qabna. Yoo nuti hin cimne akka galaanaa wanti dhangala'ee nurra yaa'u deematu jira gara keenyatti jechuudha. Kanaaf nu immoo kana jalaa ba'uudhaaf yeroo yerootti haara'uu qabna. Qixa bobbaane hundumaattuu beekumsa qabnu qofatti quufnee opportunity qabnu qofatti quufnee ani ga'aadha jennee taa'uu hin qabnu. Barumsaaf dammaqoo ta'uu qabna. Sagalee waaqayyoos haa ta'u barumsa karaalee garaagaraatiin akaadaamii ta'e barachuudhaaf, leenjiiwwan garaagaraa fudhachuudhaaf, kadhannaadhaaf, gorfamuuf gorsuudhaaf karaalee garaagaraatiin dammaqoo ta'uu qabna. Dammaqoo ta'uu nurra jiraata. Yoo kana hin taane baay'ee rakkisaadha. Gooftaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Humnaan haareffamuu ilaalchisee waaqayyo nuun Joobiratti wal fakkeesseeti kan iddoo kanatti arginu. Kutaan amma isiniif dubbisetti waa'ee haareffamuu Joobiraa wajjin walitti nu fida, wal nu fakkeessan. Egaani akka Joobiraa jechuudhaan nuun Joobiratti nu fakkeessee kutaa kanarratti kaa'etu jira. Gooftaa keenyaaf galanni haa ta'u. Mee amalli Joobiraa maali? Nuun immoo Joobiratti maaliif fakkeeffamne isa jedhu waliin laallaa. Sana dura garuu waa'ee Joobiraa ilaalchisee Joobiraa wajjin wal qabatee kutaa macaafa qulqulluu garaagaraa keessatti maaltu dubbatame? Kakuu moofaa keessattis haa ta'u kakuu haaraa. Keessumaayyuu bara kakuu moofaa keessatti wantoonni Joobiraa wajjin wal fakkeeffamanii kaa'aman hedduutu jira macaafa qulqulluu. Kitaaba qulqulluu keessatti maqaan Joobiraa 30 ol kaafameetu argina. Kana jechuun Joobirri ammam akka xiyyeeffannoon argate kan agarsiisudha. Fakkeenyummaa gaarii akka qabu kan agarsiisudha Joobirri jechuudha. Macaafa qulqulluu keessa iddoo garaagaraatti waa'ee Joobiraa wajjin wal qabatee barreeffame isiniifan dubbisa. Keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 49 yookaan 50 irratti sabni isin afaan isaanii hin beekne saba akka Joobiraa balali'u daarii lafaatii waaqayyo isinitti hin fida. Fuulli saba sanaa nama hin sodaachisa. Jaarsa fi ulfina hin kennu ijoolleedhaafis hin ho'uu jedha. Waa'ee gara jabeeyyii warra ta'an warreen ormootaa warra waaqayyoon sodaachuu didan irratti waaqayyo gooftaan kaasuudhaaf jiru. Humna isaanii, jabina isaanii, cimina isaanii, irree isaanii agarsiisuudhaaf jecha Joobiratti fakkeessa. Akkasumas keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 11 irratti akka Joobiraa isa man'ee isaa eeguu, akka isa qoochoo isaa ilmoo isaarraa golboobee balali'u, akka isa balleessaa isa balleessi qabu, isa fiixee balali'ee isa irrattis isa baatuutii waaqayyo duwwaatu isa gaggeessa malee waaqayyoliin ormaa isa wajjin hin turanii jedha. Waa'ee nama kakuu galee fi waaqayyo akkamitti Joobirri cimina akka qabu, ammam akka jabaate, ammam akka gargaaraa ta'e qoochoo isaa irratti eega jedha.
waa'ee eegumsa waaqayyoo, waa'ee gargaarsa waaqayyoo, waa'ee jidduu galuu waaqayyoo, waa'ee jaalala waaqayyoo yeroo agarsiisu asitti immoo Joobira wajjin wal fakkeessa. Akkasumas Saamu'eel isa lammataa boqonnaa 1:23 irratti Saa'olii fi Yoonaataan yommuu jiran walii wajjin turani. Namoonnis isa in jaallatu, isaanittis in gammadu turani. Yeroo daa'imummaa isaanittis immoo wal irraa gargar hin baane. Isaan Joobira caalaa in fiigu, leencota caalaas jaboo turanii jedha. Joobira caalaa in fiigu. Kana jechuun cimina isaanii agarsiisuudhaaf waa'ee Joobiraa yeroo kaasu argina. Joobirri baay'ee humnaan akka fiigu, baay'ee cimaa akka ta'e, hariitii cimaa akka qabu, saffisa cimaa akka qabu agarsiisuudhaaf akkasumas faarfannaa 300 lakkoofsa 5 139 lakkoofsa 9 irraa in arganna jechuudha. Waa'ee jireenyaa waan gaariidhaan in quufsa, dargaggummaa keessi haara'ee akka Joobiraa akka ta'u hin godha jedha. Jireenya kee waan gaariidhaan in quufsa, dargaggummaan keessa haara'ee akka Joobiraa akka ta'u hin godha. Joobirri akka haara'u, yeroo haara'u dullumni isaa badee akka dargaggeessa akka ta'u kan agarsiisudha. Fakkeenya 23 lakkoofsa 5 irratti wanta argannu qabna achirrattis. Akka Joobiraattis qilleensa keessa balali'ee hamma libsuu ijaatti ija namaa duraa hin sokka jedheetu dubbata. Joobirri hamma libsuu ijaatti balali'ee fagoo deemuu akka danda'u, hamma libsuu ijaatti ija namaa fuulduraa dhokachuu akka danda'u, saffisa isaatiin fagaatee deemuu akka danda'u kan agarsiisudha. Ermiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 13 kunoo diinni akka duumessaatti, konkolaataan isaas akka bubbeettiin dhufa, fardeen isaas Joobira caalaa ariifataa kan ta'ee fi kan fiigudha jedha. Baay'ee ariifannaa Joobiraa kan agarsiisudha. Ermiyaas boqonnaa 48 lakkoofsa 40 irraa ammas Waaqayyo dubbii kanatti fufee jiru in dubbate. Inni kunoo inni akka Joobiraa balali'u qoochoo isaa diriirsee ariitiidhaan immoo. Waa'ee kana sababni isiniif kaasuufi maaliif Joobiraa walitti nu fakkeesse? Erga Joobiraatti sagalee Waaqayyoo nu fakkeesse amalli Joobiraa maali? Erga amala Joobiraa barreemmoo nuni gara Joobira sanaatti ofii keenya fiduu, amala Joobiraa sana qabaachuudhaaf calanqisiisuudhaaf dhaamuu akka qabnu sadarkaa sanatti waamamni akka jiru akka nu eeyyamame baruu akka dandeenyuufidha. Gooftaaf galanni haa ta'u. Akkasumas faaruu 4:19 irraa argachuu dandeessu. Akkasumas Obaadiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 4 ati akka Joobiraa yoo ol kaateeyyuu manneen keessa urjoota jidduutti yoo ijaarameeyyuu ani achi gadiin si buusa. Waa'ee Joobirri ol fagaatee taa'uu isaa kan agarsiisudha, deemuu isaa kan agarsiisudha. Akkasumas Ambaaqoon boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti fardeen isaanii qilleensa caalaa colleedha, yeeyyii galgalaa caalas hin sodaachisu. Abboonni fardeenii isaaniitis hin dhaatu, akka Joobiraa wanta nyaatu irratti lafa dha'utti fagoodhaa ka'anii fiiganii hin dhufu. Waa'ee fageenyarraa ariitiidhaan dhiyaachuu yeroo gabaabatti lafa yaade ga'uu danda'u Joobiraa agarsiisa jechuudha. Kanaaf egaa warri Waaqayyoon abdii guutuudhaan eeggatan humni isaanii naarifamadha. Akka Joobiraatti jedha. Akka Joobiraatti jechuun Joobiraa wajjin walitti fakkeeffamu jechuudha. Egaan akka Joobiraatti haara'uu akka qabnu, akka Joobiraatti jireenya keenya hojjechuu akka qabnudha. Sagalee Waaqayyoo kan nu barsiisu. Mee Joobiraa fi amaloota isaanii isinitti agarsiisa. Akka Joobiraa isa jedhu qofa baruun keenya baay'ee murteessaa miti. Amalli Joobiraa maali? Joobiraatti kan fakkeeffamne erga ta'e akka Joobiraatti haara'uu erga qabaanne amalli Joobiraa maali? Tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Joobirri akka malee ol fagaachuudhaan kophaa isaa ni balali'a. Simbirroota biroo waliinis gonkumaa hin balali'u. Joobirri adda akka malees ol fagaatee lama simbirroonni kaan qaqqabuu hin dandeenye qaqqabee kan balali'uudha. Akkasumas simbirroota wajjin gonkumaa hin balali'u. Joobirri qofaa isaa balali'a. Lammaffaa Joobirri mul'ata cimaa qaba. Waan hanga kiiloomeetira 5 fagaatee jiru illee hubachuu ni danda'a. Waan arge sana irratti xiyyeeffatee kallattiin bira ga'ullee ni danda'a. Wanti fedhellee yoo gale Joobirri waan arge sanarraa ija isaa hin buqqisu. Ilaala. Qaroo fagoo qaba Joobirri. Lafa tokko taa'ee hanga kiiloomeetira 5 fagootti lafa ijji namaa arguu hin dandeenyetti fagootti arguu hin danda'a. Waan arge sana biras atattamaan bira ga'a. Waan arge sana irrattis ni xiyyeeffata. Ija isaas irraa hin buqqisu. Hamma bira ga'ee waan arge sana qabatutti
duubatti hin deebi'u jechuudha. Qaroo fagoo qaba joobirri. Egaa akka joobiraa yeroo jedhamu sagalee waaqayyo joobiratti yeroo si fakkeessu na fakkeessu qaroo fagoo qabaachuu fagootti waa arguu danda'u fageessinee waa ilaaluu danda'u akka qabnudha. Maaliin haara'uu qabna kan jedhu keessaa fageessinee arguudhaan haara'uu mul'ata fagoo qabaachuu yaada bal'aa qabaachuu ilaalcha bal'aa laphee bal'aa qabaachuudhaan ilaalcha dhiphaa qabaachuu asummee ta'uu hin qabnu achumee ta'uu hin qabnu sammuu bal'aa laphee bal'aa qabaachuudhaan waa fageessinee yaaduudhaan haara'uu akka qabnu dubbiin sagalee waaqayyoo nu gorsa. Ijoolleen waaqayyoo dhiphoota ta'uu hin qaban. Ilaalcha dhiphaa yaada dhiphaa qabaachuu hin qaban. Garaa bal'aa ija fagootti waa arguu danda'u. Waan boru ta'uudhaaf jiru. Waan asa deemuudhaaf jiru. Waan ta'uudhaaf jiru. Moototaaf, biyyaaf, addunyaadhaaf, qulqullootaaf waan ta'uudhaaf jiru argee dursee kan himu ta'uu danda'u qaba. Kanaaf joobiratti kan fakkeeffamne. Joobirri saffisaan deemuu isaa, hariitiidhaan deemuu isaa qofa osoo hin taane, ol ka'uu qofa osoo hin taane fagootti waa arguudha. Inni biraas akkuma sitti ol jedha. Joobirri ol ka'eetu balali'a. Simbirroota wajjin, rumicha wajjin waliin gitu jechuudha. Kanaaf ijoolleen waaqayyoo jireenya ol ka'aa jiraachuu, jireenya ol jedhaa jiraachuu akka isaan irra jira. Mandara keessaa bahu yeroo jedhu ilaalcha mandaraa, ilaalcha safara keessaa, ishii dhiphoo keessaa bahuudhaan ilaalcha bal'aa qabaachuudhaan aayidentitii ol jedhaa aayidentitii waaqayyoon kabajuu fi waaqayyootti dhiyaatu qabaachuu qabna. Galanni guddaa waaqayyo oli malee gadi kan keenya miti gooftaaf galanni haatu kan joobiraa ol fagaachuu kanaaf beekumsaan ol hubannaan ol ayyaanaan ol ogummaadhaan ol waan gaarii hojjechuudhaan waan gaarii yaaduudhaan namaaf hoo'uudhaan ol ilaalcha olii qabaachuu akka qabnudha joobirarraa kan barannu kanaaf walitti fakkeeffamne. Inni sadaffaan joobirri waan du'aa hin nyaatu waan haaraa yookaan fireeshii kan ta'e malee rumichi garuu waan du'aa yookaan raqa nyaata. Joobirri waan du'aa raqa nyaatu. Raqa kan nyaatu rumicha. Nuti garuu rumichatti hin fakkeeffamne. Nuti joobiraatti fakkeeffamne. Joobirri waan fireeshii ta'e nyaata. Ijoolleen waaqayyoos waan du'aa nyaachuu, wanta ulfina waaqayyootiif hin taane kan biyya lafaa, wanta bososaa, wanta tortoraarraa qooda hin qaban, wanta qulqulluu ta'e qofaadha. Galanni waaqayyoofaadha. Akkasumas beekumsa galeessaa hubannaa kaleessaa qofa, waan moofaa qofa qabaachuu kan waan haaraa fireesh kan ta'e, hubannaa haaraa, ogummaa haaraa, beekumsa fireeshii ta'e yerootti kan abdeete qabaachuu danda'u qabna malee beekumsa keenya kaleessatiin dhaadachuu hin qabnu. Namoonni tokko tajaajila isaanii kaleessatiin, beekumsa isaanii kaleessatiin, hojii gaarii guyyaa kaleessa hojjetanii dhaadataa bara isaanii fixu. Kaleessa akkasiin ture, dheengadda akkasiin ture, wanna darbee, wanna dulloomadhaan, wanna yeroon isaa irraan darbeen fokkoraa yookaan dhaadataa oolu, wanna haaraa fiduu hin danda'an. Nuti yerootti wanna fireesh ta'e dubbii sagalee waaqayyoo keessa mul'ata haaraa, dubbii sagalee waaqayyoo keessa barsiisa haaraa, dubbii sagalee waaqayyoo keessa faarfannaa haaraa, akkasumas hafuura qulqulluu wajjin konneekshinii gaarii uummachuudhaan mul'ata haaraa, raajummaa addaa fidaa deemuu danda'uu qabna malee waanuma kaleessaa keessa beekumsuma xiqqoo qabannee achuma naanna'aa ooluu hin qabnu. Kanaaf namoonni baay'een barachuu hin barbaadan. Waan xiqqoo baratanii nagaa jedhu. Waan xiqqoo yoo baratan barumsa xiqqoo digirii yookaan dippiloomaa yoo qabaatan ani baradheera jedhu. Itti ufanii barachuudhaaf fedhii hin qaban. Barachuu yerootti jireenya ofii abdeet gochuu. Amma tajaajilaa yoo taate illee barachuu qabda. Jireenya baratu qabaachuu qabda jechuudha. Fresh joobirri fresh wanta irratti kan xiyyeeffatu ijoollee waaqayyoos wanta fresh ta'e irratti xiyyeeffachuu qabu. Arfaffaan joobirri bubbee fi obomboleettiin yoo jiraate yookaan yoo ka'e yoo duumessi wal guure joobirri guddiseetu gammada. Bubbeen yookaan obomboleettiin yoo ka'e akka isaan itti ol fagaatanii balali'an godha waan ta'eef kunis joobiraaf akka qoochoon isaanii boqotu hin godha jechuudha. Joobirri yoo obomboleettiin ka'e yoo bubbeen hamaa ka'e guddiseetu gammada. Sababni isaa obomboleettiin sun bubbeen suni akka inni ol fagaatee balali'u godha. Qilleensa irratti baata waan ta'eef laboobansaa yookaan baalleensaa inni dhaatu akka boqotuuf godha jechuudha. Kanaaf obomboleettiin gaafa ka'e joobirri hin gammada. Sababni isaa karaa obomboleettiin karaa bubbee ka'e kanaatiin ol kaafama waan ta'eef boqonnaa argata waan ta'eef. Akkasumas ijoolleen waaqayyoo gaafa chaalenjiin ka'e gaafa bubbeen ka'e sodaachuu hin qaban, raafamuu hin qaban, gadduu hin qaban, matumaa gammaduu qabu. Maaliif? Chaalenjiin ol nama buta, bubbeen ol nama buta, bubbeen gara boqonnaa haaratti nama ceesa. Yeroo tokko karaadhuma wal qixxaatatiin guddachuu barbaanna, karaadhuma wal qixxaatatiin ol ba'uu barbaanna. Yeroo hunda garuu akkas hin ta'u. Yeroo tokko qormaanni bubbeen chaalenjiin ka'u karaa guddinaati. Yeroo obomboleettiin ka'u baay'eeti hin gammada. Meeqa keenya gaafa lolli qoramni nurratti ka'u kan gammadu. Baay'een keenya gungumna hin gaddina waaqayyo irratti sin kaana. Maaltu beeka? Booda bubbee sana, booda obomboleettii sana eebbatu jirata, ulfinatu jirata, ol ba'uutu jirata. Kana barree kanatti dhimma ba'uu qabna. Gooftaaf galanni haa ta'u. Amala joobiraa keessaa kan nuti fudhannu wanti gaariin isa kana. Inni shanaffaan joobirri yoo hariiroo saalatiif wal kajeele
isheen dhalaan lafatti buutetu daggala lafaa fuutee ol balaliiti erga ol balaliite daggala sana hin gadhiisti inni kormaan sun fiigee daggalli sun otoo lafa hin gahin yoo fuudhee olitti deebisee hariiroo wal qunnamtii saalatiif walii galuu danda'u jechuudha. Garuu ishiin lafa daggala fuutee ol baatee gadhiiftee inni dhiiraa sun fiigee otoo lafa hin gahin daggala sana yoo qabee olitti hin deebisne kufeera waan ta'eef hariiroo gaa'ilaaf ta'u yookaan hariiroo wal qunnamtii saalatiif ta'u dhaltuu sana wajjin gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaanidha kan inni safaramu amala akka kanaa qaba jechuudha. Dorgommii jechuudha. Wanna jaallatan nama jaallatan qaama jaallataniif tokkoof aarsaa barbaachisaa ta'e kaffaluudhaan wanta qaamni sun barbaadu kan yaada qaamni sun dhiyeessu karaa barbaachisaa ta'e guutuuf deebisuu barbaachisaa akka ta'e asirraa kan argannudha. Inni ja'affaanii yeroo dhaltuun hanqaaquudhaaf jettutti inni dhiiraa lafatti gadi bu'uudhaan waan ijaarsa man'eetiif ta'u guuree oliin deebi'a margaa fi kan kana fakkaatan sana booda baallee isaatiin manicha ijaareetu ni xumuraa achi keessa hanqaaquu akka hanqaaqxu hin godha jechuudha. Dhaltuun sun achi keessatti hanqaaquu akka hanqaaqxu hin godha. Erga hanqaaquu hanqaaqxee hanqaaquun sun gara cuucitti erga jijjiiramee xiqqoon booddee cuuciin sun immoo akka ishiin of dandeessee balaliituu fi ijaarsi sun hin diigame jechuudha. Ispeeshaalii wantoonni lallaafan daggalli baalleen sun irraa kaafamee qoraatti manni kan ijaaramu daggala baallee wanta lallaafaa fi qoraattii wajjin wal keessa makameeti kan ijaaramu. Yeroo jalqabaatiif cuucidhaaf haalli mijateetu kaa'ama erga ishiin laboobaa baafachuu jalqabdee barrisuu akka jalqabduuf inni lallaafan sun irraa ka'a qoraattiin sun akka wawwaraanee dhiigsu hin godhama jechuudha. Kanaaf yeroo qoraattiin cuucii sana wawwaraanee dhiigsu waraansa sana jalaa baqachuudhaaf jecha achi keessaa hin baatii balali'uu jalqabde jechuudha. Yeroo balaliitutti yeroo kuftutti fiigee jala galee laboobaadhaan kaasee ol deebisaa ammas achuma irratti dhiisaa ammas yeroo ishiin dhukkubee dhiiguu jalqabu achi keessaa hin buutii barrisuu yeroo jalqabdu ammas yeroo kuftu jala bu'ee kaasa otuma jedhu barrisuu akka bartu akka ishiin of dandeessu godha malee gaafa mataa ishiitii guddatti yeroo mataa ishiitii guddatti jedhee ofiidhuma isaatiin dhiisu jechuudha. Konfarti zoonii keessatti hin dhiisu jechuudha. Haala kanaan shaakala barsiisa jechuudha. Akkuma kana gaa ijoolleen waaqayyoos yeroo tajaajilaatti hojii mana waaqayyoo keessatti toora bobba'anii hundumattuu iyyuu duuka bu'oota keenya akkamitti oomishuu akka danda'u akkamitti akka of danda'uu qaban dhimminee akkamitti akka hojjechuu qabnu kan nu barsiisudha jechuudha. Haala ittiin namoota shaakalsiifnu haala ittiin namoota gara yaada fakeeka waaqayyootti buutun akka of danda'anii dubbii sagalee waaqayyoo jireenyaa qabaatanii ittiin guddachuu danda'an kan agarsiisudha. Torbaffaan joobirri tokko akka dulloome yoo hubate baay'ee fagaatee lafa dhagaa gidduutti deemetu baallee isaa tokko tokkoon ofirraa hin buqqisaa hanga haaraan isaa biqilutti obsaanis achuma keessa hin turaa gaafa baalleen haaraa biqileef achi keessaa ba'a jechuudha. Yeroo dulloome qoochoo isaa isa jalqabaa ofirraa haxaa'ee holqatti galee dhakaa jidduutti galeetu laboobaa isa kan qoochoo isaa sana luqqifatee qoochoon haaraa akka biqiluuf hin godha hamma biqiluufittis obsaan achi keessa hin ta'a. As keessatti gaa yeroo laboobaa sana buqqisee kaa'utti deebi'ee biqiluu fi naannoo guyyaa 150 kan itti fudhatu waan ta'eef laboobaan haaraa biqiluudhaaf naannoo guyyaa 150tti fudhata. Amma kana hunda qorra haduu chaalenjii hundumaa obsee haala namatti hin tolle keessa taa'eeti kan inni of haaressu jechuudha. Dhakaa jidduutti ofirraa cireetu gate jechuudha. Yeroo ofirraa ciru dhiiguu danda'a dhukkubuu danda'a garuu ciniinnateetuma. Erga ofirraa ciree amma biqiluufitti guyyaa 150 guutuu obsee danda'ee qorraaf chaalenjii dandamate jechuudha. Kanaaf haareffamuun gatii akka nama kaffalchiisu ciniinnachuu akka nama gaafatu kan hubannu jechuudha. Haara'uudhaaf aarsaa kaffaluun akka nurra jiraatu. Akkuma salphaatti haareffamuun dhufu. Yeroo haareffamnu ligdaa'ummaan soqamu jira. Yeroo ligdaa'ummaan keenya nurraa soqamu iddootti nu dhiigu, iddootti nu quuqu, iddootti nutti hin tolletu jira jechuudha. Haareffamuu keessallee quuqamuun chaalenjiin jira waan ta'eef haara'uu yoo barbaanne ciniinnachuu. Fakkeenyaaf sammuu keenya haaressuu yoo barbaanne, laphee keenya jireenya keenya haaressuu yoo barbaanne obsuu danda'uu qabna jechuudha. Jireenya fuula keenya obsuu karaaleen ittiin haarofnu karaa ittiin nama dhukkubu karaa ittiin aarsaa nama kaffalchiisu ta'uu danda'a waan ta'eef haareffamuudha baay'ee ciniinnachuu baay'ee obsuu akka qabnu joobira kanarraa hin barraa. Joobirri kan jiraatu naannoo waggaa 70 jiraata. Umriin joobira tokko naannoo waggaa 70ti. Waggaa 30-40 jidduutti of haaressaa jechuudha. Waggaa 30-40 jidduutti of haaressaa jechuudha. Erga haaree akka dargaggummaatti deebi'a. Asirratti dabalee wanti isheetti nu barbaadu haara'uun gatii guddaa akka nama kaffalchiisu. Joobirri kun hiriyoota isaarraa konfarti zoonii dhaaba'ee bosonatti dhakaa jidduutti gala jechuudha. Haara'uudhaaf jecha. Haara'uun yeroo tokko
baay'ee sadarkaa hin taane keessa nama galchuu danda'a, aarsaa nama kaffalchuu danda'a waan ta'eef obsuu danda'uu qabna, ciniinnachuu danda'uu qabna. Gooftaan nu gargaaru. Egaa dubbiin sagalee Waaqayyo akka Joobiraa jedhe, Joobiratti nu fakkeessa. Yeroo Joobiratti nu fakkeessu amaloonni Joobiraa immoo kana amaloota Joobiraa kana fudhannee karaa hundumaan haarofnee warra dhaloota furmaata ta'an akka taanu barbaada Waaqayyo. Gooftaan nu gargaaru. Haara'uu akka dandeenyu ayyaanni Waaqayyoos nuuf haa baay'atu. Kutatoo ta'uu qabna. Haareffamaa, ilaalchaan, beekumsaan, hubannaan, ogummaan haareffamaa. Humni keessan haareffamu. Maqaa Gooftaatiin haareffamuun isiniif haa ta'u. Ligdaa'ummaan maqaa Yesuusiin isinirraa haa ka'u. Bara keessanitti ligdaa'ummaan isin argatin. Haara'a. Karaa hundumaan haaraa warra dura deemtan ta'a duubatti nafinaa. Ilaalcha fagoo qabaadhaa, laphee bal'aa qabaadhaa, obsa qabaadhaa, dandeettii qabaadhaa, beekumsaan ariifadhaa. Maqaa Yesuusiin ariifadhaa dhaloota kana dura bu'aati dhaloota kana karaa yaada Waaqayyootti qajeelchaa. Maqaa Yesuusiin duuba deemuun isiniif hin ta'in. Maqaa sun moofummaan dullumni isiniif hin ta'in. Haara'a. Sammuun haara'u isiniif haa kennamu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Barumsa kanarraa hubannaa guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Kana caalas barnoota hedduutti fufnee barachuu dandeenya. Barnoota baay'ee murteessoo ta'an. Kanaaf karaa toora FBtiin TV ergaa fayyinaa jedhu like godhaa, invite godhaa hiriyoota keessan. Toora YouTubetiin TV ergaa fayyinaa jedhu subscribe godhaa. Akkasumas hiriyoota keessaniif share godhaa. Oduu gammachiisaa dabalataas toora Telegram irratti TV'n ergaa fayyinaa banameetu jira. Warreen toora Telegram irratti miseensa ta'uu barbaadan lakkoofsa bilbila keessanii nuuf kennuu dandeessu. Aadisiin goona achirratti kallattiidhaan waliif hin kadhanna. Yeroo kadhataa hin qabna. Yeroo dhuga ba'iinsaa hin qabna. Akkasuma barumsa dubbii sagalee Waaqayyoo bal'inaan ni kennama. Warri gaaffii qabdan gaaffiin keessan achirratti akkasiniif deebi'u hin godhama. Karaalee tajaajiltoota garaagaraatiinis hubannaa dabalataaf beekumsa akka argattan hin godhama. TV'n ergaa fayyinaa tajaajila guddaa kennaa jira. Jireenya namoota baay'ee haaressaa jira. Jajjabaadhaa harka wal qabnee mootummaa Waaqayyoo bal'ifna. Baay'een isin jaalladha. Shaaloom obboleessa keessan Paaster Dandanaadha.